وعرب ستاني بي بدو جولي تكافان كيسن دين تانا بي شير قرأ دفا ولينكا وعليكم سلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين أردتكو قمتشو أبنا يو قمتشو دان دبي خيسا خنس ديفامن وغدا رقمتشو تكو لال هوغي قمتشو وهرارو مها سواولو هرارو مدبرساولو زون انتاني قمتشو سبسجا والبرسيسو قبنا بيتا قمتشو يو كباتي قمدي قمتشو يو كباتي إفسدو وي قمتشو يو كباتي قمدي مي جولين ورمو شير قديقا welcome اسنوندنو ورمو شير قد invite قد دفي share invite if you care وعليكم سلام ورحمة الله وبركاته بقنا جان دفتن وي دفت قال الجولين أرومو وي أفان أمارم بيتن هاسو إنا بيچو كمتي سنكب مچيسا نما أفان أمارم بين جل إسنين جل على جل خناوي كان بيتنا قاما جل جتشورا بيخلا جل مالي بيتن سلام أرنيا بيتن يا رول باتني يا ربي المكانانو خيسا دالا تشوف جتني قم تشوف تيسن جل لا جل مال بيتن جل سيقل دبين دوماتي جلي جينيان very dangerous بيكر دبين فوي جلي اندايتو بيكر جل سيقل سو سنيفو شير invite غوتني يوني في خنگرتي ولينك جيزن تاتي شيكا بوتا يرو غبابدوتي جلي مالي جلفي مالي أدان إسني باسا جتشورا أره غرتي غمچو الحمد لله رب العالمين واحد غمچو أبنا مالي في دبين كراك بتلا نمني وايادو توكو هوغي دبين كراك بت دبين نيغلتيف سيغلي دبين نيغلتيف أي دبي يا ورا لفات يا ورا ربسمت يا ورا قيقمت بغغمد دغا سيغله وعليكم سلام ورحمة الله وبركاته ندكي سنو بغدفتن لا الردبين جلجل سيغله جل موسى جلجلي اي امارنيا بيچوان اي جلجل سو دبين جبدو دلا جلجل مالجچودا سو جلجلي غنان سي خادي جلجيدي شير غوتو مالي جلجلي نكن مسي خما من عين النجر نوسا انت امارنيا يچلي بنده وي سو شك الرقم مچون قوا تنافين ساعة تناندوف الرقم مچون بسچو ديما فاطمة تنافين ساعة تناندوف انجاور الرقودة بيتا نمنيو قمتي وان جولنا بيچوتو نرفتو نمبيغ بيتا جيجيرا مغان ايغو جيرا كمين رفتنو هاي ساعتنا نرفني أكمل نمني دينك أبو كمي ساعتنا أكمل رفتن هاي جيجيرا ما خانا إجتك رفاتك كان إيغا يسنين جانجرو هاي دبي لافتو يسنين فكاتي وقيا بيچون جلجو هاي وي نار ستاني دفا شير قدا ولينكا مي دفا ولينكا قيا دفع ولين جاء مالي وني وارب ستنتون ديساغا جلجل وي نورا ديساغا جلجل بر امتك خيسني خنا جلجلي سيغله سو دفع ولين جاء هاي دفيتين الرئيسيني ببوسي قدو قمتشي سايسيني همي بقا قمدني سنينجي ولين قمني انكو باتي يقمتشو خبات هاي قمتشو نجيفنانين بر أولبه سيقول دروين ساعة ندفع إسني دروين ساعة ندفعن قمتشو نجيفنانين
gammachuu yoo qabaate gammadi gammachuu yoo qabaate ibsadhu gammachuu yoo qabaate abbichuu hoggii wanni laal yeroo hundaa'u yaa ijoollee ta'e keessaahuu yaa deeggartoota badhaadhinaa wallahi rabbii narraga mataa kiyyaarraa hin kakadha laal badhaadhina kana lubbuu tiyya tanaan kennaaf keessaahuu Abiyyi Ahmad Aliitiif lubbuu tiyya tana yoo kennamtaniin kennaaf yeroo hundaa'u waan takka hubadha yeroo hundaa'u wallahi billahi tallahi waan Abiyyi miiti jee yaadu sakandii takkaaf hin godhan jijjiirama kana miiti jee waan yaadu sakandii takkaaf hin godhan warri garuu hattuu jala mataa qabatee isin dogoggorsiise arraba gaafaan abbichurraa dhageessan wallahi baga diinni guddaan badhaadhinaa eenyu diinni guddaan badhaadhinaa hattuu kataate warra mana ijaarratu warra ummata zarafu arra Abiyyi Ahmad Alii dheeraadhaa afaan isaatiin taa'ee haasa'ee jechuudha osoo wanni sun isa miite osoo wanni sun isaa dawaa qabaatte abadan hin dubbatu jechuudha baga rabbiin dhugaa teenya baase wallahi amma qarabbiitiin hin kakan waan Abiyyi miidhajee yaadu hangan takka haramnatti haa godhu ittiin hirmaadhu jechuudha waan Abiyyi fayyada mee eega injifan lola kana eegalle eega qeeqmaa kana eegalle maal faagoone obboleeyyan kiyya warri na jala deemtan warri na hordoftan warri na dhageeffattan quba qabdan tokkoffaa maalirraa eegalle ummata Abiyyi arrabsu eenyu karakoo qabu ummata garsiifne hooggantoota Oromiyaa ta'ifiin jettu teessee ka nyaachuu jirtu Abiyyi jalaa miila ka guuru jirtu hattee hachisiiftee nama jeeftee ajjeesisiiftee Oromiyaa gartee heera abbichuun gad diriirsaa jeen kana faallaa diriirsitee akka isiin Abiyyi irra duula bansiisu jirtu isin garsiifne jechuudha arra ummata miidiyaa Oromoon qabdu hunda deemaa laala homiin ummataa Shimallis Abdiisaa Addisuu Araggaa Fiqaaduu Tasammaa sigalee Araarsaa Mardaasaati kana qabsoon goone sigalee akkanuma godhame sitti hin fakkaatin irrifne abbichurraa sigalee amma dheengadda gaafa waa'ee Finfinnee dubbatan namni waa'ee abbichuu dubbate ni jira silaa osoo dur taate bara Abiyyiitu kana godhaa jeeni bara Abiyyiitu kana godhaa girrisaa miidiyaa neetwork hundi baheete Abiyyi irra duula banaa jechuudha jarattiin tana mi'eeffatte dhimmi nu laallatu namni hundi kan irra duulu Abiyyi nuti mana Dubaay bitanna mana jaarranna Oromooni buqqifna irran kaayyanne katti gaafatamu Abiyyi janii walii galanii Abiyyi irratti duula bansiisanii wanni Oromiyaa ifin jettu laal namni wallahi billahi namni Abiyyi fi hattuun tokko je nama gartee diina Abiyyiiti malee Abiyyi fi hattuun tokko miti sigale hattuun gosan qabdu gandan qabdu lammiin qabdu beekan qabdu hayyuun qabdu jechuudha Abiyyi Ahmad gosa qaba lammi qaba bakkarraa dhalate qaba gandatti dhalate qaba hattuu fi Abiyyi wal adda sigale wal adda gaafa nuti ciniinnanneetti seennu warri hattuurraa fayyadamuu barbaadu warri hattuu gartee hattuun nagargaartuu hattuu naanadhe hattuu an akkatti loluuf jira jechuu gandaalizimiin guutame akka waan nuti badhaadhina irratti keessaa'u anfaan waan hin badhaadhina irratti biyya alaa tananni beeytan isinitti nimu xiqqaanne itti diigamne itti salphanne nyaannini maallaqa kiyyaan bitame matarra nanaqame sigale waan lafarra dalagame an takkaa yoomin miidiyaa irratti ol beeyim makiinaanin an qabu hundinarraa daakamte sigale sadarkaa dalagaati yarraa na arii hunarra barreeysanii hidhanii mana nagalchuudhaaf na xiqqeeysanii sigale dhaabaan itti kana ta'een diigaan ka isa diigu diina kiyyaa jechu arra haqa kiyya santu dhugaa ba'e jechu haqa kiyya santu dhugaa ba'e afaan muummicha ministeeraatiin diinni keenya guddaan sigale warra yaada kennatu hin jenne warra hattuu homatu hin jenne warra hattuu irratti duulu hin jenne jechu hattuudha jee jechu
hattu thank you baqa naaf gayan jechu anaaf injifanno itti aansi gaafa nuti beela ummata keenyaa dubbachuu eegallu BBC wajji waltaanii khafaa wajji waltaanii ja'aniiti nurra duula bansiisan joollee humaan beeyin ta siyaasaan hubanne ta gartee waan akka nuti abiyyi jibbinu waan hin akkanan an abiyyi bar takkaa jiruuti hangaan abiyyi irra miidhame jaawar irrattuu miidhamne bar namni wajji ture wajji taa'aa ture wajji deemaa ture wajji dhaabbachaa ture halkanii guyyaa jala dhaabbachaa ture shanee irraa tiisaa ture hanga dandeettii jaawar Maammadimi wallahi hangaan abiyyi irra miidhame jaawar irratti miidhame sigal nama keeysaanu baasan haga guyyaan arras taa'ee sitti haasa'u jiru kanatti afooshaa keeysaanu baasan du'uun awwaalinaa jaani masgiida keeysaana baasanii mana rabbii kan irra salaatu keeysaana baasanii abiyyiif jecha badhaadhinaaf jecha dhaabaan itti kas ta'e dhaabaan itti kasitti qaad kana hattuun balleeysiti wallahi hin balleeysitu ittiin du'ee dhabama malee ittiin cilaawa malee hattuun dhaqan akkatti irra salphan irra xiqqaad irra gabbuu kana hin balleeysitu jee gaafaan dura dhaabbadhu sigale namoonni hubannoon siyaasaa gabaabduudha nurra bobbahuu turanii jechuudha arra diinni guddaan eenyu harkisiisee jechuudha abbichuun itti aansinee beelti networkidha sorry ilmaan oromoo kadheen gadda lukkurraa hanga lubbutti badhaadhina bira dhaabbatee kan Awurooppaan nurra duulu jirtu Ameerikaan nurra duulu turte Girrisaan nurratti hiriira ba'uu turte Shaneen nurratti hiriira ba'uu turte sigale guutuun isii biyya alaa tanatti nurratti hiriira ba'uu turte ummata lukkurraa hanga lubbutti sibira dhaabbanna abadan yaa abiyyi yaa maxali yaa hoggantoota badhaadhinaa abadan dhumnee hunoo nama akka sangatti ilmoo ifii dhale harkisaa fidee jira jechu abadan sibira dhaabbanna ummanni jeesun beeltitti buunaan Addisuu Araggaa abbaan shiraa abbaan hannaa abbaan hattuu manaajarticha hatticha maal jee gabbee maal jee OBN miidiyaa rabbitti fedhe san geeyfatee maal jee ha beeltin jirtu namni beelawen jiru ifii quufee jirare beela oromoo san dinaay godhee jechu no jennee dura dhaabbanne kun farra badhaadhinaati diinota badhaadhinaati hattoota gantoota warra gartee mootummaa nuti jaalannu kana jalaa miila fuudhuu deemu ummanni keenya beelawee jira jennee asirraa warri hubannoo siyaasaan qabne nu xiqqeessu turanii jechuudha arra laaligaa hoggisiin ol ba'ee waamicha godhee jechuudha barruuti yana jala gaddeemi ilaali na jala jirtii gaddeemi ilaali artistootaaf abbootii qabeenyaatiif dhaabbilee siyaasaatiif namoota oromoo jiran hundaafi waamicha godhee jechuudha arra waamichi sun owwaatamee arra sheeyni gabbee raayyaa abbaa macaa gabbuu ilaali na jala poostiiti jala gabbuu ilaali hayyootaa fi qabaattota oromoo gabbuu ilaali arra waan san osoo nuti gaafas akkasitti gartee lubbuu teenya kenninee noo jennee dura dhaabbachuu baannee ummanni keenya sun Addisuu Araggaati beelaan dhumaa jechuudha arra gartee sagalee taanee fi ummanni sun nyaatu jira du'aa illeen addunyaa hundarraa godhamtee fi rabbillee roobuufi jira jechuudha yaa ka viidiyoo gaafas nuti haasoyne hanga irratti haasa'u jirru sheer godhe laal abiyyi jaalachuun hujii bareechuu sigale abiyyi jaalachuun laayif irra taa'anii abbichuu jechuu miti waan abiyyi tuqaa xurii abiyyi tuyi xurraa eeguudha jaalalti abiyyi akkasiin ibsamti jaalalti badhaadhina akkasiin ibsamti sigale teeyseetuma abbichuun akkana ta'e abbichuun maarre ta'e abbichuun qabadii Yukireenitti erguu deema maaru kijiba lafan jirre abbichuun guuruun abbichuu xiqqeessu abbichuu gabbuusuudha jechuudha qamadii UN bitte nuti quban qabnu je Abiyyi Ahmed Ali yes dhuga UN bitte inni quban qabu Abiyyi qamadii arihee ummata meelaan fixu deemaa jedhani olola akkamtu deemu jira isin bar Facebook fi TikTok qofa quba qabdani bar asi waajiroota
Amerikaa kanatti waajjira UN'tti waajjira addunyaa tana maaltu barraa'u jira. Qamadii addunyaan gartee ergitee fi namichi rifuus godhee jedhaniiti irra barreessu jiranii bara. Warri sheerii fi laayikii fi gartee haa jaalatamuu je'ee maraatu amma tana faadhaa asirra taa'e isinitti haasawa. Aan garuu sheerii teessanis laayikii teessanis haqarratti malee dhugarratti malee hin barbaadu jeetiin dura dhaabbadhee jechuudha. Qamadiin sunillee uummataa dhayite. Qamadii kabite UN'dha. Itoophiyaan hin orderre dhugaadha. So Itoophiyaan amma maal qabaattee Yuukireenii ergiti dura if gaafachuu danda'uu qabna. Obboleeyyan kiyya tasgabbaawa. Jaalalti namaa isin macheessite laal nama jaalattan kana limiitiidhaan. Limiitiin yeroo hunda isinitti waywaadha. Dinqisiifadha. Isinitti waywaadha. Nama jaalattu yoo kan ka'abbutaa jaalattu taate yoo ka'abbutaa badii godhe haab keenya kana noo. Wanni kun waan simiidhaati, wanni kun waan nuun fayyanne, wanni kun waan qabsoo teenya hin fayyanne, wanni kun waan fuuldura keenya gabaabsu malee fuuldura keenya dheerisuu miti jettee na gorsuu qabdaa jechuudha. Si galee? Amma hogganoonni duraan Oromiyaa hatanii, Oromoo jeesanii, Oromoo wal ficcisiisanii, Oromoo diiganii diisisuu turan. Hoggii gabbahanii. Si galee? Hoggii gabbahanii. Beeltiin jirtu jaan hayaarraa addisuu araggaa afaan mee fuula kamiin Oromoo dura dhaabbatee badhaadhina dhaadheessamee addisuu araggaa. Naatti asimigaa yaa warra dheengadda taayyerra bobbaatee addisuu bira dhaabbattu amma asimigaa. Hoggii Sheekii Shariifii qeensii qabaataa gabbee ummata gargaaru jiru. Hoggii yaanni keenya mo'atee jiru mee arra namichi ati hoggana jettee dheengadda hinaaffaa aangootiif hinaaffaa maaliitiif kijiba gartee tarreessitu kan qabrii teetillee dhabne nurra tarreessuu turte san amma gabbee dubbadhuga. Amma kaabbutaa qarshii takkanaa kennaa jee ummata gargaaru jiru kana ummata gargaarame saniif hin gammadu jiraame. Abbichuu kiyya ka dhugaatiyya arkee dhugaatiyya naa haasa'eef hin gammadu jiraame. Gaafa inni hujirra naa jijjiire asirrattiin bahee dannasaa jechuudha. Si galee? Asirrattiin bahee dannasaa jechuudha. Jiljiloch jeabi. Jiljiloch. Si galee? Gowwoota gowwoomsamu jechuudha. Ma'aanaan ayaatota kana akkasi. Amaariffaan beeytan, fuularraa naman beeytan, naman dhageeffatan, hoggii namni isin dubbatu dhageessa, rakkoon teessan guddoon tanaa jechuudha. Si galee? Rakkoon teessan bakka sheeyxaanini badhaadhinuma isin fakkaata, maraataani badhaadhinuma isin wanni hundi badhaadhina adda baasii ilaali. Eenyu badhaadhina kanas akka sa'oot laal huccuu xaaharaa tanatti maree deemaani. Eenyu turran kaayyatini. Si galee? Adda baafattee laaluun dirqamaa jechuudha obboleeyyan kiyya. Arra abbichuun alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Si galee? Dhugaan gabbee yaa hattoota jeen. Mee wanni nan jee tanaa ichin jirti. Mana ijaarrattan waan nyaattan malee huccuu uffattanillee isinirraa xara guuteen aantee xara gallee hin jennani. Huccuun isin uffattanillee takka isinirratti hafuun teessu. Huccuun isin hafte. Way. Huccuun isin uffattanillee takka isinirratti hafuun teessu. Waan hattan si galee waan simmintorraa hattan gaalaala inni tanan juubee ta'anaatu adda babaasaaf la. Waan inni juu fedhetan anaa babbaqa isaaf la. Abbichuu kiyya laalaati yoo arrabaati anaa sii jira akka gaaritti itti gannaquu beeku mismaara. Ati cinuma naa tuttuqii si galee ta'arrabaa keessan galinni ati laal nagayumaan naa hojjedhu anaa siin jee yoo arrabaa laal naa sii jira halkanii guyyaa akkanatti wil godhee isaa jaartii jala ciisu kakkaasee dhaabu si galee. So gartee akkam jeen yaa warra simmintoo guurate. Yaa warra jimaa harargee afaan qabe. Yaa warra daldala warqii shaakkisoo afaan qabe. Yaa warra warqii wallaggaa afaan qabe. Yaa warra gandaa fi faamilii maatii wal jaare kan haati nafin, kan jaartiin soddaa nafin, kan gandi guutuun daldala bobbahee jeen sii gale. Yaa hattu yoo huccuu ati uffatte irraa eegalte jeen
sigale yoo huccuati sigale huccuati uffatte irraa eegalte yaa jil jeen taraa dura jil jechuun mataa isaa guddaa san dhiibee mataa namicha guddaa san bineensa guddaa ni beeytan gaa afaan oromooti gaa hogginan jil jeyaati ni beeyta mataa isaa guddaa jiloch afaan isaa guddaa jechuudha sigale jil jiloch jul waliin sigale guddaa kaarree jechuudha bineensa quufne kan quubsine kanuma nyaatu sigale jil kun maal jaama walirratti maanaan ayatota kana gubbarraa hoggii gatee galte afaan isaa guddaa fuula isaa guddaa garaa isaa bal'aa walirra maal jaama jilochi jaama sigale afaan amaaraati qabadhu gaa amaaranyaan beeytu ijarra naman beeytu rakkoon ta'ee guddoon tana sigale arralaal akasiliki jiljilochi jiljilochi jee sigale jinnoota jechuus ni taati jilchitoota warra jilchuuteen sigale khanaas ni taati waa hedduu jiljilochiin kun very dangerous beek abbichuun dhiibamee jilochi jennaan laal dhiibamee jee beek laal namni jimmaa kun xabiiwumarraa jarjaree waan dubbatu obsa kana guddate yoo waa dubbate garuu dubbiin dhumatti waan dhumate raasawanii jechuudha kana hunda maaltu fide gaa waan in ammaan keessa jilirraa kaatee jilochii fi jil hanga ja'amutti kana hunda maaltu fide qabsootiin qabrichooti yaa warra qabsooytan dhugaa ilmaan keeysaniitiif dhugaa biyya teeysaniitiif dhugaa dhaaba keeysaniitiif dhugaa sammuu teeysan itti amantuuf warri qabsooyti baga gammaddee jechuudha sigale warri qabsooytan baga gammaddanii baga gammannee takkan baatuun jee muummichi ministeera abbichuun waan waadaa seene laa wayyaaneen likkii galti jee likkii galte girrisaan likkii galti jee hogganoonni girrisaan likkii galan shaneen likkii galti jee likkii galte amma maal hafe jil kami khalikii galuu qabu amma kamimmaa khalikii qabu qabu jil afraffaa beek jiloch kana gaalaalamma jabaanaa fe tokkichi inni buqqisuu qabu jil kana gaalaalamma dubbiin jiloch very dangerous beekadhu jiloch laalamma kun wayyaaneen likkii galte shaneen likkii galte girrisaan likkii galte eenyu hafe gaamma jil jechuun last destination jettiin faranjiin bakka raadhumaa badhaadhinni jilduuba jiraa jechuudha badhaadhinni jilduuba jira jiljilochii kana hoggii dildila jiljilochii kana hoggiichi dabarree badhaadhina dhuftaa jechuudha amma barbadhaadhina keessa hin jiru sigale barbarriina yookaan babbaqaquu jirra malee amma badhaadhina kanaaf nu iddoo eenyuutu utubaa ta'e ni beeyta jil kana sigale jiljiloch kana amma jil kana fuunaan laal hoggii wayyaanee cabsu